Odeessa aanuun Somaalilaand waliigalteen wal hubannoo ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin amajjii 1 bara 2024 mallatteessite xumuramuu fi hojiirra oolmaan waliigaltee kanaa waan hin oolle ta'uu ibsite. Galaana Balaay. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand hawaasa dippiloomatii idil addunyaa hargeessaa jiraniif waliigalteen wal hubannoo Itoophiyaa waliin mallattaa'e gara waliigaltee seera qabeessaatti jijjiirame hojiirra ooluu fi xeerra ga'uu ibse. Dabalataan ministeerichi humni waraanaa Masrii biyya ollaa keenyaa Somaaliyaatti bobba'uun naannichatti walitti bu'insa babal'isuu waan danda'uuf mootummaan Somaalilaand yaaddoo qabaa jedheera. Gama Itoophiyaatiin hojiitti hiikamuu waliigaltichaa ilaalchisee dhiyeenyatti wanti jedhamee hin jiru. Mootummaan Somaalilaand yaaddoo nageenyaa qaburraa kan ka'e mana kitaabaa aadaa Masrii hargeessaa keessa jiru cufuus ibseera. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand akka ibsetti fulbaana 11 bara 2024 irraa jalqabee hojjettoonni mana kitaabichaa lammiilee Masrii ta'an sa'aatii 72 keessatti Riippaabilika Somaalilaand gadhiisanii ba'uu qabu jedhe. Tarkaanfii murteessaa itti yaadamuun mootummaa Somaalilaandiin fudhatamedhas jedheera. Itoophiyaa fi Somaalilaand amajjii 1 bara 2024 guyyaa waggaa haaraarra waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessan. Har'ammoo guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaa irratti waliigaltichi xumurarra ga'uun gara waliigaltee seera qabeessaatti galamuuf dhumarra ga'uu ibsame. Somaalilaand Itoophiyaaf qarqara galaanaa buufata doonii fi buufata waraanaa ijaaruuf gargaaru kennuuf Itoophiyaan ammoo bakka isaa Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuuf akka qophooftu ibsame. Kun yeroo sababa waliigaltee kanaaf Itoophiyaaf Soomaaliyaan wal dhibdee keessa galanii fi Masriin harka keessa galfachuun Soomaaliyaa waliin michummaa cimsitetti dhaga'ame. Soomaaliyaan waliigalteen wal hubannoo Itoophiyaa Somaalilaand walabummaa koo kan sarbedha jechuun hawaasa idil addunyaatti himataa turte. Somaalilaand Soomaaliyaa irraa adda ba'uun waggoota 30 darbaniif kan ofiin of bulchaa jirtu yoo ta'u, Soomaaliyaan ammoo ammayyuu qaama bulchiinsaa kootii jetti. Kana hordofee loltootni Itoophiyaa Al-Shabaab loluuf Soomaaliyaatti duulan akka ba'an gaafatteetti. Dabalataan humni waraanaa Itoophiyaa qaama ergama nagaa kabachiisaa haaraa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatti bobbaasuuf jedhu akka hin taanes ibsite. Kun ammatti beekamuu baatus Masriin loltoota ishee Soomaaliyaatti bobbaasuun qaama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa ta'uuf qophii ta'uu ibsiteetti. Soomaaliyaan karoora Masrii kana gammachuun akka simatte ibsiteetti. Biyyoonni lameen waliigaltee waraanaas walii mallatteessaniiru. Itoophiyaan ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti loltoota gara 3,000 ta'an Soomaaliyaatii Al-Shabaab lolan kan qabdu yoo ta'u, isaan alattis waliigaltee mootummoota biyyoota lamaaniin loltootni 4,000 haga 7,000tti tilmaamaman Soomaaliyaa keessa jiru. Durataan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabni isaanii aangoota Eertiraa waliin marii gochaa akka ture ibsan. Dhaaba adeemsa siyaasaa irratti wal qoodee jiru kana keessaa garee beekamtii seeraa qabu kan hoogganan Dr. Dabratsiyoon qaammeeshan jala bultii bara haaraatti ibsa kennan keessatti waliigaltee Piriitooriyaa booda mootummaa gidduu galeessaa waliin qofa osoo hin taane faannoo fi mootummaa Eertiraa waliinis nagaa buusuu qabna jechuudhaan gareen obbo Geetaachoo Raddaan durfamu Eertiraa waliin dubbachaa akka ture eeraniiru. Kunis kan ta'aa ture beekamtii koree hojii raawwachiiftuu TPLF fi mootummaa gidduu galeessaatiin akka ta'e Dabratsiyoon ibsaniiru. Kabajamoo ministeerri muummee Abiyyi mataa isaanii Shaabiyaan guddoo isinitti mufateera waliin dubbadhaa waliigalaa nuun jechaa turan jechuun haasaan kun beekamtii mootummaa federaalaa kan qabu akka ta'e dubbatan. Haa ta'u malee obbo Geetaachoon dubbiin nagaa Eertiraan waliin gaggeeffamaa ture qondaaltonni TPLF olaanoon humnoota alaa waliin wal ta'uun hojjetaa jiru jechuun himatanii ture. Dr. Dabratsiyoon ammoo dubbiin kun burjaajessaa ta'uu himan. Gabaasaan BBC Maqalee buufate Girmaay Gabruu hariiroo Eertiraa waliin jiru deebii isaanii ijaaruu irratti dubbiin obbo Geetaachoo fi Dr. Dabratsiyoon gidduu jiru akkamiin akka ta'e ilaalchisee gabaasa itti aanu ergeera. ከኤርትራ ጋር አንዳንድ ውይይት ወይም ደግሞ ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት እንዲፈጠር ኤርትራ ወሊን ሀሪሮ ነገ ቀቤሲ akka jiraatu hojjetamaa turu wajjin wal qabatee yaada kennaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa tibba kana yaada kennanii tureen gartuun TPLF kora geggeessee qaamolee alaa tokko waliin hojjeta jechuu himataniiru. Naannoo Maaceewwattis hirmaattonni korichaa 3 miseensota koree giddu galeessaa ta'an ergamtoota Shaabiyaatis nurraa bahaa jedhamanii namoota dhaadannoo qabataniin sagaleen irratti dhaga'amaa ture. Kana waan ta'eef Dr. Dabratsiyoon kun ifa ta'uu qaba jedhaniiru.
Aangawoota Eertiraa waliin dubbii nagaa akka taasisan obbo Geetaachoo Raddaadha. Wal'aansaaf gara Dubaay wayita deeman. Achitti aangawoota Eertiraa waliin wal arganii waa'ee hariiroo lameenii dubbataniiru. Ta'us nutis kana deeggarreerra jedhan Dr. Debratsiyoon. Itti amannaa mootummaan federaalaas quba akka qabaatu goonee inumaayyuu gammadoo ta'anii waliin dubbadhaa rakkoo hiikaa jedhee akka iyyameefis dubbataniiru. Haasawa obbo Geetaachoon aangawoota Eertiraa waliin taasisan deeggarree inuma kana irratti dubbadhaa jedhee yaada kenneera. Waan gaarii waan ta'eef deeggarreerra. Ammas nuti mootummaa Eertiraa waliin humnoota Amaaraa fi humnoota naannichaa biroo waliin marii nagaa gochuu qabna jennee waan amannuuf mootummaa Eertiraa waliin dubbiin akka godhamu gooneerra. Amma garuu akka gantummaatti ilaalamee qaamni keenya qofti akka godhetti ilaalamee dubbatamuun gaarii miti. Sirrachuu qaba jechuun cimsanii dubbatan. Odeeffannoo dabalataas ni kennina. Kan jalqabaa viidiyoo qaamni nageenyaa mootummaa dubartii uffata hijaabaa keewwatte yeroo dhaanu agarsiisuu fi guyyoota lamaan kana miidiyaa hawaasaa gubbaa bal'inaan qoodamaa tureef dheekkamsa kaase irrattidha. Galaanaa dhimma kana ilaalchisee hanga ammaa wanti beeknu maalidha? Ajee BBC'n dhimma kana irratti odeeffannoo hanga ammaa sassaabeen ta'iin kun godina Baalee keessatti raawwatamuu aangawoota irraa odeeffateera. Bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gaasaraarraa hooggansi dubbifne ta'iin kun magaalaa Dambal keessatti raawwatamuu himaniiru. Ta'iin kun waggaa 2 dura kan raawwatame ta'uu fi tibba kana miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodamuu ibsaniiru. Hangaan dubbisne kuni dubartiin viidiyoo qoodamaa jiru irratti ulee poolisiin aanamtu gabaa keessatti hanna raawwatteeti jechuun dhugaan jiru kana jedhanii hangaan aanichaa nutti himaniiru. Gama kaaniin itti aanaa komishinara poolisii godina Baalee kataan gargaaraa komishinara Jeelaan Amaan dubbifneerra. Ta'iin kun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 keessa raawwatame jedhamuu nu ibsanii jiru. Ammoo dhimma kana iddoo itti raawwatame jedhamu irraa qulqulleeffachuun ummataaf ifa akka godhan himanii jiru. Ta'iin sun haala itti raawwate qorachuufis garee akka dhaaban dubbatanii jiru. Miseensi reebicha raawwatu eenyu amma eessa jira ka jedhu akka qoratan dubbataniiru. Dabalataan dhimmicha qaammee 5 akka dhaga'anii fi har'a ayyaana ta'utti qorannoo eegaluu akka hin dandeenye nutti himanii jiru. Yeroo qorannoo isaaniitiin waan irra gahan uummataaf akka ibsanis dubbatanii jiru. Firaa'ol dhimmi lammaffaan qabanne falmii kaadhimamtoota pirezidantii US Kaamilaa Hariisii fi pirezidantii duraanii Doonaald Tiraamp gidduutti godhamedha. Dhimmootni tokko baay'ee falmisiisoo turan maal turan? Eeyyee Galaanaa, egaa yeroo falmii isaanii jalqaban kaadhimamtoonni pirezidaantummaa kunneen harka wal fuudhanii jalqabanii Doonaald Tiraamp akkuma beekamu egaa ejjennoon isaan godaantota irratti qaban beekamaadha. Waa'ee godaantotaa gaafa dubbatanii lafa Ameerikaa jiru keessaa waamanii achitti godaantonni saree namaa fi adurree nyaatu fa'aa jedhanii dubbataniiru. Kuni miidiyaa hawaasaa irratti dhimma ijoo guddaa ta'eera. Yeroo isaan kana dubbatan Kaamilaa Hariis seeqaa turanii. Garuu dhimma dinagdee irratti gaafa dubbatan immoo bara ani ture dinagdeen baay'ee ol ka'ee ture, isin garuu dhuftanii Joo Baayiden wajjiniin baay'ee gadi bu'ee dinagdeen Ameerikaa jedhanii. Itti dabaluun Kaamilaa Hariis immoo waa'ee kanaa gaafa dubbatanii Doonaald Tiraamp namoota sooreyyii ta'an dureeyyii ta'aniif taaksii irraa hambisuuf gibira irraa hambisuuf hojjetu malee namoota galii giddu galeessaa qaban kan akka koo ta'aniif hin hojjetanii jedhanii dubbatanii. Itti dabaluunis yeroo duulli filannoo isaanii gaggeeffamu dhaqaatii ilaalaa aqaatii mil'adhaa namoonni takkaamatti kan isaanii nuffanii keessaa deemuu jalqabanii jedhanii dubbatanii. Doonaald Tiraamp immoo kanaaf gaafa deebisanii kan ishee irratti immoo cirumaa namnuu hin dhufu jedhanii dubbataniiru. Falmiin godhan kun ka jalqabaati. Falmiiwwan yoo xiqqaate 2 ta'an fuulduratti akka gaggeeffaman eegama. Hayyee dhimmi sadaffaan biyya ollaatti nu deebisa. Buufata xiyyaaraa Keeniyaa guddicha kan Naayiroobii keessa argamuu fi kaan keessatti har'aa eegalee guyyoota hin murtoofneef lagannaan hojii gaggeeffamuu hordofee imalli xiyyaaraa hedduun adda citee jira. Hojjettootni buufataalee xiyyaaraa biyyattii sababa dhaabbatichi kaampanii biyya Indiyaan waggoota 30f akka kireeffamu murtaa'eef mormii ibsachuuf lagannaa hojii godhanii. Waldaan hojjettoota aviyeeshinii biyyattii waliigalteen mootummaa Keeniyaa fi kaampaanii Adaanii jedhamu gidduutti raawwate hojjettoota hojiirraa ari'a yaaddoo jedhu qabaachuu ibsaniiru. Waldaan hojjettootaa kuni deebii gahaa dhabuu isaatiif duula suuta hojjedhaa jedhu raabsee jira. Hojiinis akka gufatu gochaa jira. Sababa kanaatti balaliiwwan xiyyaaraa hedduun halkan edaarraa kaase danqamaniiru. Kan Itoophiyaa dabalatee miti? Kan Itoophiyaa balaliin Itoophiyaa guyyaatti yeroo 2 godhamus danqamee jira. Egaa dhaabbatni Adaanii jedhamu buufata xiyyaaraa kireeffatee hojjechuusaaf maallaqa investimentii $1 biliyoona 1.8 baasu gara Keeniyaatti fida. Garuu hireen hojjettootaa maal akka ta'u mootummaan yeroo himu sodaan hojjettootni hojii dhabuu danda'u jedhu
dogoggorradha jedheera. Diddaa hojjettootaa kana dhaabuuf poolisiin mooraa buufata qilleensaa Jomo Keniyaataa seenuun hojjettoota reebaa akka ture miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kutaa tokkoo haga 8 tokkoffaan baha ture. Kutaa 9ffaa irratti lammaffaan bahe. Gosti barnootaa ani jaalladhuu fi natti salphatu afaan Ingilizii fi herregadha. Waggaa 4f barnoota addaan kutanii turuun baay'ee ulfaataadha. Garuu yeroo deebinu itti barree bu'aa gaarii fiduu danda'eera. Yeroo barumsi sababa waraanaan adda citee turetti kitaaba asoosamaan dubbisan ture. Haala hamaa ture keessaa baqachuuf jechan dubbisaa ture. Haala ulfaataa sana keessatti maatiin nu gargaareera. Waldaan misooma Tigraayis nu gargaareera. Iddoo dubbisaa mijeessuufa irratti. Jalqaba bu'aa qormaataa gaafa maatii koo wajjin dhageenyu baay'een gammade. Qabxiin guddaan 675 jedhee yeroo ministeerri barnootaa baasu bu'aan qormaataa kun kan koo ta'uu danda'a jedhee yaadeen ture. Shakkii qabaadhus. Ergan qormaata qorame booda deebi'an deebise isa sirrii wajjin wal bira qabee ilaalaa waan hin tureef. Kanan barataa cimaa tahee tattaaffiidhaan jedheen yaada. Gara fuulduraattis saayinsii kompiitaraa barachuun barbaada. Hawaasni kan guddachuu danda'u teekinooloojiidhaan. Helan Barihee achuma mana barnootaa Qalaaminoo Maqaleerraa 700 keessaa qabxii 662 galmeessiteetti. Qabxiin kun dubartootaan qabxii isa olaanaa akka biyyaatti galmaa'e ta'eera. Helan qormaata fiiziksii 100 keessaa 100 fidde. Waa'ee cimina ishee fuula duratti waan ta'uu barbaadduu fi barattoota kaan bira hanqina jira jettuu ቢቢሲtti himteetti. ጎበዝ የሆንኩበት ምክንያት አንደኛ ተማሪ ስለሆንኩ መማሬ ላይ ቀር ለምን አልጎበዝም ብዬ ጎበዝ sababiin itti cimtuu ta'e inni jalqabaa barattuu waan hin ta'eef erga barachuun koo hin oolle maaliifin barattuu cimtuu hin ta'uu jedheeni humna qabu baasee ittiin fayyadamu humna isaa akka hin malleetti qisaasee milkaa'uu gaafa dhabu ani barnoota irratti gaarii miti jedhee murteessa. Ani garuu akkan yaadutti hojii tokko irratti dandeettii kee 100% oolchitee erga yaaltee booda yoollee bu'aansaa gaarii ta'uu baate wanticha irratti gaarii miti jechuu dandeessa. Yoo gaarii ta'e immoo itti fufuu qabdaa jedheen yaada. Ijoollummaarraa qabee cimtuudha. Barnootni naaf gala. Gaafa saayinsiin siif galu ammoo ni jaallatta. Kanaaf ani onnee koorraan baradha. Fiiziksii baay'een jaaladha. Salphaa miti. Anis yeroo baay'een irratti dabarse. Sirriitti danda'uutu narra ture. Qormaata dareen qabxiin argadhu badaa nan gammachiisu ture. Manni barnootaa keenya qormaata cimaa baasa ture. Maatirikii irrattis akkanatti hin cimne jedheen yeroo koo achirratti baay'ee dabarse. Dhumarrattis gaarii ta'e. Meedisiniin galuu barbaada. Niwurooloojiin galuu barbaada. Maatii koo keessaa qorannoo sirna narvii irratti kan hojjetan jiru. Ijoollummaarraa kaasee waa'ee isaa natti himamaan guddadhe. Gaafan guddadhu ammoo miidhamtootan arge. Hakiimoonnis baay'ee hin jiran naannoo kanatti. Kanaaf qaawwa kana guutuun barbaade. Milkaa'ina ishee qormaata biyyaalessaaf Helan akka sababaatti kakaastu waraana gaaga'aa kaaba Itoophiyaa waggoota 2f gaggeeffamaa bahedha. Waraana sanaa fi daafoo isaa keessaa lubbuun ooluun koo sababaa fi jetti. ለዚህ ውጤት አብቅቶኛል ብዬ የማስበው sadarkaa kanaan nagaheera jedhee kan hin yaadu waraana darbe natti fakkaata.